السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتوتا في دقيفتوتا channel حابرنو تقوى سنتر نجيها في جاللا أسيت يرقمو خينياف الحمد لله رب العالمين. قناتي أنسون أرخن قبني دهاني سينا دورتوتا صحابية مرنو في أفسا قداتا قبدو سليم يسينيف قبني دهاني نوجه هردفا سينا سليم. سليم رضي الله عنها حاد أنس ابن مالك رضي الله عنه ترتي إرقى أبان والرئيسي بقوتين بودا يا رئيسي أنسين سرنا قديسو في أول شوان فيتيف يارو مرتائف ودوين هيرو من ترتي بودا أمو أبو طلحة هيرومون إلما أبو أمير جدمو ديتي ترتي إرقى ما ربي صلى الله عليه وسلم من إسي ديمودان ilma isii kanaa wajjin taphataa akka turan gabaafameera. Guyyaa tokko Abu Umayr akkaan dhukkubsatee ture. Abu Xalhaan radiyallahu anhu karaa bahanii odoo hin deebi'in ilmi isaa kun addunyaa tanarraa jalaa boqote. Haati isaas dhiqtee uffataan maruun siree irra isa cibsite. Sanbooda dhidhiqatteetiin uffata jijjiirratuun babbareeddee isa eegde. Abbaan warra isiis gara manaa dhufuun sommana isaa erga hiikeen booda mucaan keenya akkam oolee jira jechuun isii gaafate. Isiinis amma nagaa ta'eera jechuun deebii kenniteef. Deebii isiitti kan gammadee Abu Xalhaan haadha warra isaa wajjiin siree waliin qoddataniitiin rafan. Ganama yeroo dammaqan gaaffii fi deebii kanatti aanu waliin godhan. Gaaffii takkaan si gaafachuu barbaada. Maal inni? Namni tokko yoo wanti ta'e tokko itti kennamee fi sana booda namni waa itti kenne sun waan itti kenne san akka deebisuuf yoo isa gaafate deebisuu qaba moo hin qabu? Deebisuu fi qaba malee hin kennu jechuu mirgumaa hin qabu haa. Eegaa maarree Abu Umayriin amaanaa Rabbiin nuuf kennee ture amma garuu deebisee fudhatee jira. Abu Xalhaan radiyallahu anhu baay'ee dallanii eegaa duraan maanatti nimin jedheen gara ergamaa Rabbii sallallahu alaihi wasallam deemuudhaan waan uumame kana hunda itti odeesse. Du'aa'ii godhaniifiitiin halkan dabresan haadha warra kee wajjiin buluu keessan Rabbiin barakaa isiniif gochuu isaa hin hafu jedhaniin. Sahaabaan tokko yoo dubbatu ani bu'aa du'aa'ii ergamaa Rabbii arguu danda'eera. Abu Xalhaan halkan sana jaartii isaa wajjiin qunnamtii saalaa gochuu isaatiin ilma Abdallah jedhu argatanii turan. Abdallah ammoo ilmaan qur'aana guutuutti sammuu keessatti qabatan yookaan haffadan 9 argatee ture jedheera. Suleemiin radiyallahu anhaa yeroo ilmi isii boqote san gocha cimaa akkasii gootee turte. Gocha akkasii raawwachuuf ammoo murannoo fi obsa guddaa barbaachisa. Yeroo abbaan warra isii imala haaraa ta'ee yookaan dadhabee nyaataa fi boqonnaan isa barbaachisu sanitti waa'ee du'a mucaa isaa akka beeku gochuu hin feene. Kun gocha obsa qabaatuu fi fageessitee yaaduu ta'uu isaa akeeka ture. Eegaa daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya seenaa tanarraa akka barnoota fudhattan abdii guddaa qabna. Inshaallah seenaa birootiin hanga walitti deebinutti nagayaan nu tura. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.